هلا Maki, هلا. لا يجران جربر. afaan takka faadharii wal bari, afaan takka qofa salaama si gaafatan. Afaan takka qofa abbaa kiyya wal bari ilmoo ta'e dubbisu malee naan jedhe amma idabdawwaleefi. أما سكيرة جراني. Walirratti hidhe. Oh my هلا God. هلا. هلا هلا هلا. ماكي ماكي ماكي. Oh السلام عليكم. هلا. هلا نجم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أكمل. دوكان دغيان دغا تكتالي أكم مجاجرتا. نجا والله جراني. جرتا مجاكمي. نجا فيا والله. أبو بقى جرات غرتيتني مجاسنتنا بالبلتو مالي جريني أما أنا كاتا غرتيتني ناس اللي تكاكا جني. أما مي أفانو متكا مجاتي تانا سغالي إتين دغيا مجاتين توني غرتيتني مجاتي جبدودا. مجاتي جبدودا مجاتين توني لفت اللي أيانا غرتيتني نبو كذين كذي أيانا تي. إن اللي مي أثليكي يمي أيانا كناف غرتيتني إن ونتدر بجديتني غافناني نما فمار كان كبو نانجدي. أوكي هاي. أما أبو أيانا فركاني غرتيتني بري وفتا دسي بتو متي غرتيتني أبو وفتا ومقام نوام ميچنون نمني بري مسامونا تورا مني برموچا. jechuun okay arabuma rakkoo miti bakka anaa isni erga. Naafi inni walii galuu hin dandeenye jedhe jinfuu kana walitti buunee xiqqoo isii waluyyuu hin dubbifnu gartee. Homa saniif na daddarbaa waan inni na daddarbuuf illee akkaataan inni na daddarbu kun galmaan isa gaanatti hin fokkaanne. Wani dabari si daddarbeeti miti. Ummataaf maallaqa waan guuru jiru biizii ta'eeti malee hedduu malee ta'e. Maal ambaafuu hin guuraa ana ka garteetiin isa argate natti dabaaboo ambaafuu hin guuraa ormaafuu hin agarraa bara. Akkasii miti abbaa akkasii miti akkasii yaadina. Dhugaa gisee hedduu waa'ee keessanii dubbataa. Waa'uma uummataati ta'eetuma xiqqishoo wanni jee malee dhugaa akkasii miti. Deengadda uf ajjeesaa jedhee uf balleessaa jedhee garteetiin kalqiin biyyi na dura goreetiin dhiisaa jedheetiin tasalphinnaan godhinaa jedheetiin biyyi na dhoogge beektaa amma. Lakki waan akkasii yaadu dhugaa asliin egaa haati sara biraamataa godhuu fi egaa haati jala amni taate booda sirriin jiru sanumaaf ta'uu danda'a malee isin darbeetii miti namni ilmoon akkamii abbaa darba akkasii. Amma silaa ani bakkitee haadhaallee ka bu'eetiin isa tajaajilaa jiru silaa ana muca. Amma inni akkana na godhuu qaba. Akkana na godhuu qaba amma inni dhugatii. Lakki hin boohinaa malee lakki wallaahi akkasii miti bar. Akkasii miti hin boohinaa. Lakki ana si wajjin dubbachuu hin dandeenye garteetiin ijoolleetu naa bilbilee ba. Asli. Akkamitti ilmi an argadhe akkamitti akkatti natti taphata amma ayyaana waggaati. Ni sirraa hin boohinaa ise ni sirraa bakka jechuun itti himna hin boohinaa. Itti himiitiin yoo atillee garteetiin hiriyyaa keeti yeroo waa siin jedhu muca na dhageetta waa siin jedhu amma. Waa siin jedhu na dhageetta. Ni dhagaa bakka isin hin sirraa dubbiin wanni hundinuu hin boohinaa please. Itti irraa naa fuudhi gazzaba kuma shantamallee maan taane garteetiin ani bara kana akkanatti waggaa guutuu dhiyootanallee garteetiin haati isaallee rabbi si araaramu amrii irraa taatee miti. Rabbi warra jaannata isii haa godhu. Amiin. Ani amma bakka haadhaallee bu'eetiin silaa gammachuu kana isallee gammachiisee ofiillee gammaduu yeroo qabnutti watteen akkana na godhu amma akki kun akka gaarii amma haalli kun gaarii amma. Na dhibuu jira bara garuu akkana inni barra baay'ee nama hunda asiin nama wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf xiqqishoo waanuma nama arrabsuu fi afaan isaa kun xiqqishuma afaaniin jarjara malee hedduu nama gaariidha. Nama karaa deemu hundaafuu waan harkaa qabu hunda namaa kanneen waan baajaajii yoo qabaate namaa kanneen
nama miilaan mana galuu bara akkamitti akkanatti wayitite inni na akkasitti garteetiin al'ama addunyaa sooshaal miidiyaa hundarratti baay'eetiin nama arrabsu anatu jala saalfata garteetiin naachotiyya. I don't know wallahi jechuun waa siin jedhu mucaa tokkotu mucaan namaddii jira mucaa kiyya katikkaatu namaddii jira ka ollaa ijoollee ta bilbila naa bilbiltetu namaddii jira jedhi. Hello. والله ربي زيتيزو مشكلة أبي ترجع Abo ini kan abre warra wal bibne yenna mucaan hiriyaa keetii ka warra jimmaa sun jira naan jedhe abbaan kiyya beeytaa si baga sinin gahe jedhi. Wallahi dhugaa rabbi. Hello. Dubbis. Amma jiru? Sikkikee jiru dubbis. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirta mu beekiyya? Akkam jirtu abbaa koo nagaa keessaniin jabaattu? Akkam jirta gurbaa nagaa abboo garteetin reefu maaslii waliin waan kan kee dubbanne. Nan gaafadha yeroo hunda nan gaafadha. Anillee wallahi akka malee garteetin si jaaladha. Bare ijoolleen natti mul'ifti mucaa jimmaa sallaa laamee abboo akkatti kunoo garteetin nama kulli isatu gargaara naan jette. Ayyee. Ammallee kun ammoo matana waan kan kee dubbanne garteetin in abboo bara ajaa'iba rabbiiti bara. Rabbi sina jaallatu umriin keessan nu fadheeratu abbaa keenya. Amma aslii walii bilbilnee garteetin ayyaannillee as dhiyaate jedhi. Ayyee. Aslii kana namni marti akkatti kunoo abboo nama arrabsa jedheetin maqaa balleessaa iyyuu bara ofi mucaan keessi miskiinallee namni keessan beeku jedha. Hin jedhaa namni garuu immoo miskiina wallaahi. Miskiina abboo miskiina wallaahi gartee waan kanaaf waliin galle waan kana dhaabadhu gurbaa jedheeni kanaan durallee seeradhee jira. Homaana dhagahuuti deema arrabsan jedha. Yaa baaba dhaabateera baaba. Dhaabateera wallaahi. Du'aayii keessatti qeebalame dhaabatee adda hoggaa ga'aa jira. Nam tokko iyyuu arrabsaan jiru nama tokko. Waan siin jedhu amma bara ila amma wallola qabna homa ayyaanaan baafadhu gurbaan du'aayii fudhattaan garteetiniin haadha amma bakka haatitillee ka bu'eetin si tajaajilu ree ana. Homa ayyaana naa galchi jedhanii irraa dhabe amma. La wallahi galcha baaba. Akkamitti akkana na godha amma inni hiriyaa kan keetiin gorsituuni amma booti. Isinii miti baaba. Inni humnaafu qabaannaan. Maal amba gargaaraa bara amba gargaanaa ani biraa rakkadha biraa garteettiniin abboo biraa garteettiniin miila qullaa deema amma abboo nama gana ga'u qabu nama amba gargaaru qabu addunyaa guutuu gargaaru qabu. Abshiraa baaba rakkoon maali beektu? Akkamitti? Maqaa fuunee nama gargaarra malee nu qabaannee diiniti nama maqaa fuunee tokko gargaarra. Sinii dabala qarshii 50 sinii ergina yoo rabbi jedhe boonu yookiin iftaan isin qaqqabdi. Akkamitti latu taphata siin jedha barin akkamitti abboo namaa gala ga'uu miti akkamitti ayyaana waggaatti namaa gadi godha abboo. Namaa gadi na godhee na taphata abboo amma. Abshiraa baaba yaadinaati. Isin bira jirra xiqqoosii biyya namaa kana egaa rakkisaadha akkinutti jiru kunis biyya namaati namarraa fuunee namatti kennina malee waa qabaanneef miti namarraa fuunee tokkorraa fuunee tokkotti kennina namni immoo biyya keessatti maatii kootte maal jedhee hima wallaahi abbaan kootu akkasuma jedhaa ture atuu nama gargaarta jedhanii atuu akkasi jedhanii naan jedha ani takkaa birii tokko baasee nama gargaaree hin beeku namumarraa fuuneeti kaqaburraa fuunee kan hin qabne kennina. Sini galee malee wallaahi nuyyuu akka nu itti jirru abbaa keenya du'aayi nu feessa. Wallaahi laazim du'aayi nu barbaacha. Nuyyuu gargaara mubeekiyya abboo oluma deema teessan oluma haa taatu garteettiniin abboo qarri keessan hin doomin oluma deema abboo hin rakkatina
balaan bal'aa isinirraa haa ta'u abboo garteetiin hin gurbaan. Duraanuu alama addunyaatti mul'attanii. Umee tiktokii gootu firankii taate tiktokii gootu. Ay mubarak sama. Firankii taate tiktokii gootu namni kan dhagee warra sitti kolfaa jira moo'aa. Amar miskin wallah. Marah bude toko kedede. Kali ke itu je na jadi berbaru. Anda tanam lagi. Abba umman ni gara na ko ni ma sa amma ma ready kuna kamisha wada mu dite Bambar abba kazina onno rat dage fadde oben rat dage fadde mo sagale abba ke tin bekani beita akkasuma tina dubbisaa turani kanaafan shakkee isaan seeyan. abo jara nan jiruan Injirta ready. Mubarak med. Kootu umee tiktokii hin deebitaa laalte. Mesti kotte din. Mataan dhukkubee garaan dhukkubee uummata dhumnee ba. Di si asli. abo anjara na kesa fadde sil of dabe bar injiru Jirta maal taate saree. of dabe wallahi Ready bakka hosti san jirta bakka hosti. wani cara jira war abba creator ite Maal wal godhaa jirra qoy. Wallaahi nan aare. Nafisuu qabdaa. Takkataa fadabbo. Kanaafii gidduutti nageenya bu'uudha. Nadi fadde. Mube. Kuma shakkaa badde. Oyi wanni narkaa badde na dubbisu akkuma kan na dubbisaa turan wallaahi na dubbisaa turani nan dubbisaa bilbilee garuu bakki narkaa badde nagatee bakka isaan jedhanitti akka inni kaddamu achi tashawwadame laan bakka inni nagatee jedhanitti kan taphatti wada galteerkin akka inni waa godhuuf natti muu akka inni kaddamu tuqaa rabbii dubbachuudhaaf asli nama miidiyaa keessa jiru keessa akka inni haadhaaf abbaa kaddamaa ture hin beekaa akkamittadha malaaniyyi bakka gatee jennaaniyyi malaan natti machuu jedhanii natti fidi jedhanii natti mataa jiru moodee narkaa bade bakka amma cufaa gurra keenyatti asliin jedhee ajab wallaahi amma kuma shantamatti maal wayyaree eenyu bakkeessa abboo gurbaa tante oluma haa taatu mubaarakii kiyya duraanuu rabbi ol si fuudhe tante oluma haa taatu jenna maal abboo qarri kee hin doominni abboo Amiin amiin. qarri kee hin doominin kunillee deddeebite tabiraatu waa'een hin jirtu akkan jenne gurbaan Amiin amiin. Garuu maa illee akkamitti haasa'ame meelatti maamee barsiisaa kataa danda'u wallaa namatti. Nama jiwa eenyutti daawwannu dhagee. Nama arrabsuu dhiibee kan dhiyoo makana nama arrabsaa ture torbaan darbe keessa. lakkii dhiisee maal egaa abbaa keetii gaa tokkoffaa haga ta'e dhiiftetta gaa waggaa kana keessa dhiiftetta jedhama akka durii yoo wal bira qabne ilaalle lammaffaa immoo abbaa keetiin yoo tumate hadha arrabsaa oolte na arrabsaa oolte nama ana yoo arrabseera dhan jedhuuni dhiiseera jedhama malee abbaadha wanti kun. Akkasitti yaada.